ibiddi haroo fakkaatuu fi waggoota hedduu utuu hin dhaamin bilbilaa jiru kun dho'iinsa foolkaarootiin kan uumamu utuu hin taane ibidduma sirriiti. Sagantaa kiyya kanarraatiin ibiddi kun maaliif bobeeffame eessa keessatti immoo boba'aa jira maaliif qabsiifame kan jedhu kanneen isin biraan ga'u ta'a isinis chaayinalii sabiskiraayib godhuu akkasumas viidiyoo yoo isinitti laayik godhuu hin dagatinaan hordofa. Ibiddi kun biyya Turkaanistaan keessatti boba'aa kan jiru yoo ta'u jalqaba sababni inni qabsiifameef mootummaan biyyattii boba'aa baasuuf yaadee lafa bal'ina dirree kubbaa yookaan immoo istaadiyeemii geessu keessa gadi qota. Erga mallattoowwan boba'aa biyyoodhaan wal makatee argameen booda yaada isaanii jijjiiruudhaan lafichi boba'aa baasuuf waan hin taaneef jecha kallattii biraatiin haa baafnu jechuudhaan walii galan. Boba'aa isaan barbaachisu kallattii biraatiin erga baasaniin booda boolla ibiddi amma keessaa mul'atu kana cufuudhaan duratti jalqaba biyyoo kanarraa mallattoowwan boba'aa kunniin haa gubatan jechuudhaan ibidda itti qabsiisan. Akka isaan tilmaamanitti ibiddi kun guyyoota 2 hanga 7 jidduutti gubatanii dhufa jechuudhaan ibiddichi haala kanaan dhaamuu didee bifa kurraasiitiin boba'aa lafa keessaa fudhachaa waggaa 50 oliif boba'aa jira. Biyyi Turkaanistaan jedhamtuun yeroo baay'ee kan ittiin beekamtu warroota gara biyya isaaniitti turizimiif yookaan immoo daawwannaadhaaf dhufanitti ulaa cufachuudhaan akkasumas seerota ciccimaa akka biyya Kooriyaa Kaabaatti baasuudhaan lammaffaa taatee argamti. Akkuma biyya Kooriyaa Kaabaatti intarneetii daawwachuun hin eeyyamamu. Intarneetiin biyyattis baay'ee gadi bu'aadha. Kaffaltiin daataaf kafalamus baay'ee ol ka'aadha. Namoonni muraasni carraa argatanii gara biyya Turkaanistaan deeman waa'ee ibidda kanaa yeroo gaafatanittis lammiiwwan biyyattis ta'ee mootummaan deebii gahaa kan namaaf hin kennine waan ta'eef waa'ee ibidda kanaa kallattii isaanitti fakkaateen yeroo ibsan akkana jedhan. Warri amantii ulaa jahannamiitu asiin baname warri jedhus jiru. Dho'iinsa voolkaanootiin ibidda uumame warri jedhus jiru. Kan warri amantii jiru namoota beekumsa waa'ee amantii qaban iyyuu nuti akka nama daawwannaaf deemee tokkotti waa'ee ibidda kanaa ibsina. Biyyi Turkaanistaan jedhamtuun biyyoottan akka Kaazaakiistaan, Afgaanistaanii fi Iraaq fa'aa jidduutti argamuudhaan biyya xiqqoo ulaa turizimii cufattee jedhamti. Magaalaan guddoon biyya Turkaanistaan Ashgaabot kan jedhamtu yoo taatu magaalattii tana magaalottan biroorraa adda kan isii godhu. Gamoowwan biyyattii keessatti argaman akkuma jiranitti adii ta'uu fi akkasumas namoonni baay'inaan keessatti kan hin argamnedha. Namoonni carraa harkatanii daawwannaaf achi deeman akka ibsanitti namoonni akka magaalottan biroo asiif achi keessa waan hin deemneef akkasumas gamoowwan adii kana walirratti yoo ilaaltu haalli magaalattii baay'ee kan nama sodaachisu jechuudhaan ibsan. Mootummaan biyyattii dhaamsuudhaaf yaalus ho'i ibiddaatii fi haalli qilleensa naannoo san jiru walitti ofitti waan nama hin dhiyeessineef akkasumas lafti sun gammoojjii hamaa ta'uurraan kan ka'e namoonni toora san jiraatu waan hin jirreef walumaa galatti mootummaan biyyattii dhiibbaa biyyaa fi akkasuma uummata biyyattii irraan ga'u waan hin qabneef jechuudhaan guutumaan guututti dhiisanii ibiddi waggaa 50f haala kanaan boba'aa jira. Ammas taanaan lammiilee biyyattiis ta'ee mootummaa biyyattii waa'ee ibidda kanaa yeroo gaafattu guyyaa itti qabsiifame si himan malee guyyaa itti dhaamu namni siif himu hin jiru. Namoonni baay'inaan garasitti deemanii waan daawwataniif akka madda galiitti turizimiidhaaf banaa ta'ee lammiilee biyyattiitii fi mootummaafis galii galchaa jira. Achumaanuu chaayinaalii sabiskiraayib godhuu akkasumas viidiyoo yoo isinitti laayik godhuu fi yaada qabaannaan komentiin barreessuu hin dagatinaa horaa bulaa.